Qulfi eessaa argatte? Duraan baay'ee jiru. Ube yaani kee onneena gube ittiin obsaa boorana ergite gube. Togona kakaranda tabe tolola garada tabe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota afurtoota yaayyaa hubbuun keessanuu bagana kan jiraatan isin jira. Dachaanee dhufnee jirra akkuma agartan kabajamtuu jaallatamtuu obboleettiin jechaadha. Imaaneen dhugaa anduwaan banaa dhiisee kaleessa eeggadda manni dhummaa bifa adda ta'een haala kanaan mana dhiisee jira. Kuna meeshaan hedduun isaanii eessa akka jiru argaa jirtanii daandii irra jira. Akkuma agartan jechaadha. Imaaneen haa galatoomtuu iddoo kanatti osoo anillee koottuutii mana kana naa xaradii asirreessu osoo jedhaniin fedha isiitiin akkanatti naa tolchitee jirti. Dhugaa baay'ee si galatoomfadha. Isin hunduu agartaniirtanii dacheen kun kaleessa maal akka fakkaatu dheengadda maal fakkaatu wasa ka ture bifa addaatiin mushee xaraguu osoo hin taane bishaanii illee jiisaa bifa addaatiin tolchitee jirti. Maal goote jiidhina qabu? Maal goote xiqqoo jiidhina qabu? Xiqqoo turaan godheetiin sun jedhan baatu masaaya ni masaaya. Hin baasee sammuu duruma argee shaffaatame baatee mootis haarawaan naa deebiste ka? Eentu naa dalagisiin jedhe? Waan jechuun dalagisiin jedhe jechuun takkaa dubartiidha. Aslan guzee bu'aa shaashaartee dirqama kiyya ka'ee xaragee atis obboleessa kiyya. Ka'ee xaragee yaani masaa'uun dirqama kiyya malee oomishni namni tokko xaragee yookiin akka nama godina jechuun. Qulfi eessaa argatte? Duraan baay'ee jiru. Kabajamtoota afurtoota keenya dura banaan jiru an cufadheetumaan deemee imaaneen maaliif mee dhugaatti maaliif bante meenetti? Mee dhugaatti annaana naa qulqulleessisiin hin jenne? Annaa qulqulleessisiin hin jenne haa duraan diiwaanni banaadha. Banaa kanaan kana seenii ta'a. Leesh ani ofii qulqulleeffachuu dadhabisiin jedhe? Abdi waan ilaaluu jirtaa laaka. Asla waan hin agaree tokko moo kushaa qamoo jechuudha. Kabajamtoota afurtoota keenya du'aanni kiyya cufadheetumaan deemee qalama akkuma itti dibetti isin argitaniirtan jechaadha. Qalama dibee jira. Banaa dhiisee warri jira dhugaadha. Naannoo kana immoo meeshaa wayii kaa'ee ture. Iddoo kana jechaadha meeshaa wayii kaa'ee ture. Anamma hanga seenillee hanga siin addafaa kana fan addafaa jirtu argaa ture. Beekaatumaan waraabee meeshaatu as ture jechaadha. Iddoo kana maallaqa ture. Birriin wayis naannoo san turte na fakkaate. Ani naan addafsiin jenne calqitteetumaan seentee yoon addattu. Waan tuffii nama fakkaata. Ana tokko dalagadhee beeku manni kiyya na jalaa badee jira dirqama naa dalaguu qabda siin jedhe. Naan jennee kana sannatti fayyadamu gosoota akka leenaa akka dabala billa. Amma mee kanaafuu kabajamtoota afurtoota keenya. Kabajamtoota afurtoota keenya imaaneen haa galatoomtuu du'aanni kiyya banaa jira kaleessarraa eeggatarraa
waan inni fakkaatu agartanii jirtanii. Seentee naa qulqulleessitee bifa kanaan jechaadha. Horii fakkeessitee jirti. Dura akkanaan fakkaatu akkuma agartan kana jechaadha. Naa dalaguu isiitiif garanumaan maqaa kootii fi maqaa hordoftoota yaayyaa kootiin baay'ee galatoomfadhaani. Galatoomsii jedhee meeshaa jiru qofa. Maaliif wanti kun dursaanitti mana banaa dhiisee hin deemne qulfii qabaachuu keessanillee beekamu. Mana duraatiin malee mana banaa wayituu hin dhiibu cufadheetumaan deema. Maaliif har'a naa qulqulleessitee galatoomii boru ammoo qulfii kiyya fudhadheetu qulfii kiyya itti jijjiiradhaa mee amma waan asii fudhisa. Maaliin asii fudhee maal as kaa'ettee deemtee? Daddafama. Maaliif sakkanaa? Suuraa jira viidiyoo. Maaliif sakkan? Laa mallaqa yeroo mana kana hartu as keessa. Wallaahi billahi sunni takka naa garreen. Ati gama kanatti naa galchu. Waa takka naa garreen wallaahi. Amma tapha dhiisii daddafama. Taphaan waani wallaahi billahi taphatti dabsee tapha jira malee. Hooni mallaqa harkiin mallaqa ifiif fudhadhaa. Laa durumaa yoo eentu naan adda fe'ee naa qulqulleessisi. Naannoo takka naan ijoollee mee asii adda fe'ee wanta koonii gosa fa'aa garri dirqama adda bu'u qabaa inni ta'a dubartii takka inni. Narraa illee hin mana shaashu keessa taa'u. Narraa illee fakkaatu. Garuu akka shaashu jettu sana waan akka kuufiyyaa qabattu kana achi fuudhee hin jiru. Dhugaadha. Akkam goota? Akkam achirra si baay'ee hin jiran si kan kanaasani. Baskar wallahi mallaqa jettu takka naa gargaara. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa yeroo tokko namni nama tola si oolu sitti fakkaatee haala amma isiin jirtu kanaan jechaadha. Si miidhuu danda'a jechaadha. Waan naa qulqulleessin. Ati maqaan hin balleessin. Laa maqaa balleessaa miti. Wallahi billahi maqaan na balleessuu jirtu. Astagfirullah laazimi. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenyaa viidiyoo kanallee wanni waraabeef akka isiin kutaa kana keessa jirtu argisiisuudhaaf malee isii mana kana waan naa dalatte waa naa tarattee naa qulqulleessiteef isii galatoomfachuuf miti. Yoo amma isiin amma asii gabbaanee yeroo nama bira deemne lakki anoo oluun seennee abdiin hin kijibaa hoo jette kunoo viidiyoon akkuma argatta kun ol seenee adda firee ammoo as jettu wanta kallee naa gaddi mataan si taasisuudhaasa naguma maqaan irra kaa'u deemu. Waan suuraa baatee jira asi simin kafala kalaas akka maqaan na balleessina. Akkasi qooye. Nurraa hidhee kalaas maal suuraa baatee hangam suuraa baatee. Wallahi si subhaana. Si sobe wallahi. Galatoomii mana ta'e galatoomii ani dubartootaaf fakkeenya gaarii taata. An dhugumaan baay'ee na tole baay'ee akka ajaa'ibaa kana naa tolchitee dhugaa dubbachuudhaaf galatoomii. Anas lolaa kan galateessituuf hin addafne. Bas dubbiin kun duraarra waayee waan afuraa hin fakkaatee jirti garuu istaafurulaa laazim gisee jettu sani. Laa wallahi laa. Mantak. Istaafurulaa laazim jettu sani. Itti fakkaannee ifaan akka tokko jechuu jira. Akkasii asan yaani dhalaan takka waan kafana illee naan addafee naaf sirreessi jaanii hin eedu ifumaaf tareeti. Kana waan irraa nagalee ibsituuf hin qabduusinye. Yalla galatoomii ulfaadhu. Yalla sirfachiisu guyyaa dhiifama naa godhe. Tamam bicha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa imaaniin garanumaan galatoomii jedhanii jechaadha. Akkanatti waa hundarraa tolchitee dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Baay'ee si galatoomfadha. Galanni kiyya. Laakiin galata dila kan barbaachisu. Wallahi baay'ee naa jiraadhu naa galatoomu wallahi naa ulfaadhu. Dubartiin ofumaan beektee waan dalagdu sammuu yoo qabaatte dubartiin waan akkanaa goote jechaadha. Kan isiniin jennaa qalamallee dibadhee akka dibadhee xumuree jiru isinitti agarsiisee jira argitaniirtanii. Amma immoo turaabolee waan garaagaraa kan mana keessa jirullee hartee isiin akkasiin naa qulqulleessee jirti. Viidiyoo itti aanu kan waliin daawwannu ta'e jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Warri viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jenna. Meeshaan manni tolee yoo argite. Gaafa turan hanga duraanii sana akkana turre akkana ni deebi'ee jedhanii yaadne gosa alhamdulillah. Atilee wanta kana asi deebisee jirti anta kumaan gargaaramee waa hedduulee gargaarre abdii turre guddaa yaani dalagee jechuudha. Kana laatti maashaallah tabarakallah. Galatoom. Bas alhamdulillah. Wanna fi maalam? Ashuma fidanii asi deebisuudha. Inshaallah sanii hajji biyaabdiin xumuran jaabdiin qaba. Gaafa asi fidanuu ani sirreessuun isaanii waliin dirqama kiyyaa. Inshallah tamam. Galatoom ulfaadhu. Laa galatoom barbaadu waan namni wajji jiraatu bakka kana.
Kana isiniin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya warri hangamaan hordofan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna du'aayii godhaa majlis iddoo kanatti mee maal tokko dhufuuf deemu akkuma agartanii meeshaan irra jira karaa irra jira inumaa yoo achi deemee isin garsiisuu xiqqoo ofuma kiyyaafuu anaana jibbisiisa kana isiniin jenna galatoomaa ulfaadhaa waan iddoo kanatti binnullee booda kan waliin maranneetuma kan bitamu kan waliin binnu ta'echaadha. Nagaan nuti raasni jenna. Assalamu alaikum.